har'a waan isin hin beekne namoonni hedduun hin beektanu yeroo bilbila keessan irratti mallattoon daawulood jedhu dhufeetuma hin jedhu yeroo hin cuftanii bantan fa'a mallattoon daawulood kan jedhu wayii softeera haaromsi kan jedhu wayii dhufee jira. Gariin keessan hedduun na gaafattani. Gaafachuu baattanuyyuu kun bilbila keessan wanni rakkoo guddaa irraan gahaaru kana quba qabdu ifama. Kameraan keenya xiqqoo siyaara qulqullinaan qabu bilbila rakkoo godhatee jira. Bilbilli keessan ni oowwaa bu'aa barreessuu faadidaa aappii olii gadii oofuu faadidaa wanni kuni karaa hedduu ta'aatu soofteera informationii yoo hin haaromsine rakkoo guddaa bilbila keessan irraan gaha. Tayyib yaa hordoftoota kiyya kana waan godhanu isteeppii kiyya hordoftanii ilaaltanii dhaxxanii soofteera kana haaromsitanii hogga jettanii booda ilaaltan bilbila keessan. Soofteerri yoo haaromeen alatti bilbilli keessan yoo haaromeen alatti wanna harii dadhabaa ta'aa deema booda ni goggoga jechuudha. Kanaafuu har'a immoo akkaataa isin soofteera keessan itti bareeffattanuun itti abdeet godhattanu yeroo hunda isin agarsiisa etuunni qaayyii isin ittiin bobeessin yalla. Obboleewwan kiyyaa warra amma bilbila gogogu kuni rakkoo isaa isinittan hima. Garuu tiktookii irratti warri hin argin tiktookii irratti barsiisan ture waan kanaa sa'aatii bilbilli kiyya abdeet gochuuna gaafateen eegee jechuudha. Siitingii keessan keessa dhuftanii siitingii ni beektanii ol harkiftanii suutumaan ol harkiftanii bakka soofteer abdeet jettu keessan asirratti diimaa agarsiisa. Bakka soofteer abdeet jettu fuulduree kanatti inni yookiin wannuma fedha ta'u qayyii isin agarsiisa. Qayyii isin irratti bobeessa asirratti. Maaliif abdeet hin goone? Akka kiyya agartan kanatti. Kiyya kaleessa gizeen ijoollee warra tiktookiif waraabu qayyii bobeessaa jira. Isiniif warra yuutuubii dagadheetan irraa abdeet godhadhe malee amma qayyii bobeessa asirratti. Kanaafuu soofteer abdeet isa kana cuqaastani. Sana booda wagga inni akkanatti isinii fidee isin immoo kunoo asitti abdeetti godhamu isa macarrashaa gubbaarra jiru daawulood instoolii kana xuxxanii soofteer abdeetii kana keessa seentanii dhiifama gaasuutaan seenaa. An amma soofteera isaa haaromsadheen jira. Bootaanaaf hin kennine jechuudha. An haaromsadheen jira. Kaleessan haaromsiise dagadhee jechuudha obboleewwan kiyyaa. Kanaafuu isin bakka daawulood gubbaa kana yoo dhooftan akkanatti bakka daawulood gootan gara gadiitti isiniif fidaa. Akkuma argaa jirtan mallattoosaa gara gadiitti isiniif fidaa. Sana booda bakka daawulood jedhu xuxxaniitiyyee bilbilli keessan cufatee ofumaan deebi'a. Ni cufata bilbilli keessan. Ifa isiniif ta'e bilbilli keessan cufatee deebi'a. Kun bilbila keessaniif waan baay'ee murteessaadha. Dirqama isa olii kana xuxxanii akka bilbilli keessan cufatee deebi'u gootani. Sana booda lakkaa'ee dhibbaan gahee ka'ee bilbilli keessan switch ta'ee cufatee ofumaan banata. Wanta akka suuraan viidiyoon wanni tokko gubachuu hin danda'u. Kanaafuu bilbila keessan akkanatti eeggachuun keessan dirqama. Inni lammataa wanni bilbila owwisu wanni bilbilli gubee akkas nama harkatti ta'uuf namoonni hedduu waan kanaaf rakkatanii pilaastoora keessan seentanii waan kana isin barsiisan ture. Garuu tarii dhiyeenya kana kan maatii keessatti dabalaman jechuudhumaaf jecha pilaastoora keessaa porofaayilii keessan yookiin tuqaa sadii xuxxani. San booda gizee inni akkanatti isiniif fidee manage apps and device isii jettu kana akkas gachuqaaftani. Sana booda update isii jettu kana argaatanii walakka kana bakka waa sosochootu kana akkas rukuttani. Tayyib kiyya ilaala amma wanna meeqatu update gochuuna gaafate jira. YouTube studio, YouTube, TikTok, Snapchat, screen messengeraa fi kaawwii kana isa lugaa jijjiiru Gmail kun hariinuu update gochuun na gaafatee jira. Kanaafuu isin immoo maal gochuun isinirra jira. Tokko tokkoon updating gootan kun hundi bilbila keenyarraan dhiibbaa guddaa gaha. Bakka olii kana update olii cancel jettee mala yoo kanatti naaf fidee jira. Update all isiyettu kana akkanatti gachuqaaftani. Akkanatti isiniif barbaadee fidaa warri networking keessan humna qabu guddaa jechuudha. Dafeetiyyii isiniif bubuusa. Amma kiyya immoo dafee bubuusuu dhiisuun mala kunoo waan xixiqqoo keessaa maraa jira jechuudha buusaa jira. Kana hin dagatina abadan. Bilbila keessan irratti waan bilbila keessan miidhu tokkollee hin dagatina ilaaltanii sirreeffachuun dirqama.
ايش اني لما تا كان كونتينيو غوتنا سر دفتني ايوه يفهمه kanaafuu obboleewwan kiyyaa waan kana hin dagatinaa akkeessa galtanii bakka maneejii jettu kana bakka xiyya itti qabe kana akkas xuxxanii asirratti walakkuma keessa xuxxaniitiyyee abdeet olirra kaa'attanii warri shabakaan keessan humna qabu abdeet isiniif ta'aa deema. Hundi kun hunduma jechuudha. Booda sana raayitii isiniif kenna. Anamma waan humna hin qabneef tokko tokko waan obboleewwan kiyyaa dhiifama bilbilatu narratti bilbilamnaan addaan citee isa siitingii keessa yoo isiniif hin galle kan ta'u ta'e siitingii keessa erga galtanii sooftiweer abdeetii kana ol deemtanii barbaadanii keessa amma kana isin dhiba jedhee hin yaadu bilbilli kiyya isinitti ni mul'isa. Sooftiweer abdeetii kana mi wallaale hin jiru. Kana keessatti amma anko waan abdeet godheef naaf fiduu dide malee sila gaara kanatti mallattoo ani isinitti agarsiisaa jiru kana naaf fida ture. Isin garuu bakka daawulood yeroo xuxxanii eeggattanii waan inni gizeen lakkaa'ee dhibba guutee bakka inni isinii fide xuxxanii gizeen gara inni yoo keessaa baatan isinitti fida fuularratti gizeen fide xuxxaniituma yennaan switch godhatee cufatee bilbilli keessan isiniif haaromuu danda'a. Yoo kana hin godhanne bilbilli keessan isin duraa jeeqamuu danda'a. Isa pilaastoora keessaa amma isinii galeera jedhee tayyaada obboleewwan kiyyaa. Dabalataan immoo wanni bilbila owwisu ammas mee bakka tokko tokko keessa hin ilaalla kana keessa fa'a. My files jedhu kana keessa hin ilaaltanii. Warri memooriitti tuwaa fayyadamtanii gaariidha. Warri qafoo xixiqqoo jechuudha. Asirratti wanni tokko tokko zimbilooma ta'a. Wanna akkeessaa hin qabne ni gubdaniisin. Wanna akkeessaa bu'aa takka hin qabne ni gubdanii ofirraa. Fakkeenyaaf wanni tokko tokko akkeessaa duwwaa jira. Kan vaayirasii illee fidu mallattoon siitingii illee ni jira. Ani aappii vaayirasii isinirraa xaragu mee isiniif han fida inshaallah akkeessaa wanna duwwaa ilaaltanii gubdanii ofirraa. Obboleewwan kiyyaa. Akkasitti waan hundaayyuu ofirraa cufuu ni dandeessani. Kanaafuu bilbila keessanitti raahaa ni gootanii asittis ni cufama inni vaayirasiin ni haqama. Karaa hedduun haqama vaayirasiin kun kan bilbila gaggabsu obboleewwan kiyyaa. Mee hafidu mee walumaan laallaa. Update kunis Galaxy ta'e update. Eeyoo kanis update gochuu barbaada akkuma argaa jirtanu. Mee walumaan goone laallaa dhiifama. طيب update bakka hundattuu inni dakaammaa akkanatti lakkaa'ee isinii fida daawulood updateedha kiyya amma update ta'anii cufata bilbilli kuni akkanatti lakkaa'ee dhibba isinii guuta kamiyyuu kanaafuu wanni qayyiin adagaan milikitii diimaan isirratti dhufu sun rakkoo guddaadha obboleewwan kiyyaa kanaafuu bakka hundaayyuu gaala update gochuun bilbila keessan hunda isaa eeguun baay'ee gaariidha yeroo hunda wayi guutee waan akkasii yeroo hedduu namni